rakkoodha. Dhalootaaf waan lama sodaachisa inni tokkoffaa yoo Waaqayyo hin dubbatu ta'e. Lammaffaa isa Waaqayyo dubbatu dhalooti dhaga'u dhabamnaan rakkoodha. Dhalootaaf waan lama sodaachisan inni tokkoffaa maa inni dubbatanii. Yoo Waaqayyo hin dubbatu ta'e balaadha. Bara Waaqayyo calcile rakkoo jira sodaa. Lammaffaa isa Waaqayyo dubbatu genereeshiniin hin dhaga'an taanaan rakkoodha. Addumaan bara kana inni kaani barri kun baratti Waaqayyo baay'ee dubbatuudha jedha. Inni kaan immoo barri kun baratti Waaqayyo caljaluudha jedha. Addaarkeeji miti yeroon kun waggaa 3 walakkaa 4 kan taatu bara kakuu moofaaf kakuu haaraa gidduu yeroon turte silent timeidha yerootti Waaqayyo caljalee ture. Bara kakuu moofaa Waaqayyo biyya geggeessuuf qaama 3 kaasee ture luboota moototaaf raajota. Jarri kun hundumtuu akka yaada Waaqayyootti hojjechuudhaan sadan isaaniiyyuu karaa Waaqayyo irraa deemuu hidhanii yeroo jalqabaaf Waaqayyo luboota kaasee biyyi luba dhaga'uu dinnaan mootii kaasee moototas dhaga'uu dinnaan raajotatti dabalee raajotas dhaga'uu didan kanaaf Waaqayyo caljedhee ture. Kakuu haaraa keessatti Yesuusin erge. Yesuusin gara addunyaa kanaa dhufe high priest eternal king major prophet jenna. Ofiisi kakuu moofaa sana sadan ishee cufe. Gaappiin kakuu haaraaf kakuu moofaa gidduu jirtu garuu silent timeidha yeroo Waaqayyo caljedhe ture. Egaa bara kana Waaqayyo dubbachuutti jira. Dhaloonni garuu dhaga'aan jiran. Isa Waaqayyo dubbatus akka yaada isaaniitti hiikkatu karaa mataa isaanii irra hiiku. Lallabii waldaa keessatti lallabamu bara kana theologically akkaataa hiikamuun isaaf ta'urra hiikamaa jira osoo hin taane miira amantootaa irratti hundaa'anii xiqimiitiin mataa isaanii irratti hundaa'anii tajaajiltooti baay'een kitaaba qulqulluu kana dalga hiikaa jiru bara kana. Ergaa sirriin badaa dubbatamaa hin jiru. Amantoonni warri ta'anii dhaggeeffatanis yaada Waaqayyoo hubachuu barbaadu osoo hin taane utuu Waaqayyo fedha isaanii irratti dubbatee barbaadu. Nama cina keessa jiru qabaatti naa himaa san jedhaa yeroo Waaqayyo ilaanii fedha kee mirkaneessuuf dubbata osoo hin taane ilaanii kallattii si qabsiisuudhaaf dubbataa ilaanii. Warri kaleessa turtan beektu ani wangeela gaditti qabee dubbadhee kadhachuudha hojiin koo. So gaafa dubbadhu gaditti qabee man dubbadhaa yeroo karadhus gaditti qabeen kadha. Kanaaf sirriitti na dhaggeeffadhaa. Hafuura qabaa mul'ata sinan argaa garuu wangeela dhaga'uu waan qabdaniif ani isinitti maayiraa. Yeroo tokko utuu Waaqayyo akka yaada keenyaatti dubbate barbaadu. Gaaf tokko konferensii irratti ni dhaabadhee lallabachii gabateedhaa gaditti iddoo tokkotti. Konferensii irratti lallabnu sanbata ganama akkas nama wajjinii waamamnetu dhaabatanii lallabaa jiru. Sanbata ganama immoo natu dhaabadhee lallabaa akkas sanbata ganama. Sanbata duraa waaree booddee pireedii koo irratti lallabeeta rivaayivaalidha. Rivaayivaalii geggeessine ani akkasuma siya waaree booda rivaayivaaliin godha ganama barsiise. Dhaabadheen barsiise sanbata ganama. Qeesiin waldaa dhufee gurra kootti jedhee wangeelaa uyeeti abeetiin jedheen. Akkuma sakaleessa waaree booddee afaan haaraa isaa leelluyaas qabditti godhe amantoonni gammadanii waa jedhanii. Wanta ittiin nu barsiisan taate kanaaf akka dhageessiin ajaja baatanidha amantoonni. Hawwangeen hin dammasine hallelujaa keessa buuse maal hin dammasa. Maal isiniin jechuu barbaadeeni yeroo tokko akka yaada keenyaa karaa fedha keenyaarraa utuu Waaqayyo dubbatee barbaanna. Waaqayyo fedha kee mirkaneessuuf dubbata osoo hin taane kallattii si qabsiisuudhaaf dubbata. Ameen. Egaa yeroo Waaqayyo dubbatu Waaqayyoon dhaga'uun murteessaadha. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun rakkoo gurguddaa 3 namatti fida. Tokkoffaa baay'een suuta jedhee jirtu. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun rakkoo gurguddaa 3 namatti fida. Tokkoffaa aboo Waaqayyo namaaf kennirraa nama buusu. Aboo Waaqayyo namaaf kennirraa nama buusu. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15. Saa'ol akka yaada Waaqayyootti hojjechuu didee barcuma isaa irraa ka'e.
Mindaa Waaqayyo sii kenna, madirakii Waaqayyo sii kenna, waamicha Waaqayyo itti si waame, hojii Waaqayyo sii kenne, carraa Waaqayyo sii kenne irratti hafuu barbaadda yoo ta'e Waaqayyoon dhaga'i. Namooti baay'een Waaqayyoon dhaga'uu dadhabanii kolkollee mana duubatti gatamte ta'aniiru. Waajjira mootummaa keessaas, waldaa kiristiyaanaa keessaas, biyya keessaas qixuma qixa jirtanitti Waaqayyoon dhaga'aa. Umuriin keessan hin dheerata, umuriin hojii keessanii, umuriin taayitaa Waaqayyo isinii kenne, umuriin hooggansa Waaqayyo isinii kenne hin dheerata. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun isa jalqabaa aboo Waaqayyo namaaf kenne irraa nama buusa. Anamoo maaliin qabaa jechuu dandeessu? As keessaa namni silxaana kan hin jiru as keessaa. Yoo xinnaate ofii isaa hoogganaa jira namni. Ofii isaa hoogganaa jira. Hooggansa isa jalqabaa biqilaadhaaf biqilaa irratti muude Waaqayyo. Ani Waaqan dhaga'u taanaan ofii bakoo kan hoogganuu hin danda'u jechuudha. Sima sirraa fuudha Waaqayyo. Qullaa taata gaafas nama baay'ee kan bakkee keessa yaa'u qullaa. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun isa jalqabaa aboo Waaqayyo namaaf kennarraa nama buusaa. Lammaffaa lafa yaadan osoo hin gahin kanaatti nama hambisa. Macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa tokko qabdanii gaafa dubbistan. Yoonaasiin Waaqayyoon naawwee dhaqee jedheen inni garuu hin dhaqne. Gatii geejjibaa baafatee Tarshiishitti baduudhaaf ka'e. Waaqayyo mataa maree isa qabee humnaan qurxummii guddaa tokkotti fe'ee naawweetti erge. Birrii isaa hin dhabe, uumama galaana keessaa irratti miidhaa geggeesse, karoorri isaa jalaa diigame, wantoota gurguddaa sagal Yoonaas irratti kan ta'e. Achi keessaa tokko lafa yaadee utuu hin ga'in karaatti deebi'e. Lafa yaadde ga'uu barbaadda yoo ta'e Waaqayyoon dhaga'i. Abjuuf mul'ata kee bira ga'uu kan barbaaddu, lafa Waaqayyo siin jedhe ga'uu kan barbaaddu Waaqayyoon dhaga'i. Waaqayyoon dhaga'uun karaa namaatti milkii namaa laata. Waaqayyoon dhaga'uun gaa'ila namaatti milkii namaa laata. Sadaffaa Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun rakkoonni namatti fidu. Sadaffaaf inni dhumaa du'a namatti fida. Du'a kanaa du'a gosa sadii jirti beektu. Inni jalqabaa du'a hafuuraati. Inni lammaffaan du'a fooniiti. Sadaffaan du'a lubbuuti. Du'a hafuuraa inni jennu isa waldaa keessa ta'anii dhugan kanadha. Du'a lubbuu inni jennu immoo isa biyyootti deebi'uudha. Du'a foonii inni jennu isa biyyootti deebi'uudha. Du'a lubbuu inni jennu immoo isa abidda bara baraatti deemanidha. Firdii isa lammaffaa, firdii isa dhumaa jechuudha. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun du'a namatti fida. Kanaaf dhaloonni kun Waaqayyoon dhaga'a. Dargaggoon, abboonni, harmootiin, ola deemtonni Waaqayyoon dhaga'a. Barri nuyi keessa jirru kuni bara gadheedha. Bara dhumaati. Gadheerraa gadheetti deemadha wangeelli. Biyyi nuyi keessa jiru, siyaasni nuyi keessa jirru immoo maal fakkaata kan jedhu isin madaaluu dandeessu. Wantoonni mul'atan baay'een isaanii akka dhaloonni Waaqayyoon hin dhageenyeef dhiibbaa kan irratti geggeessuudha. Diddeema yoo jalaa baate malee, hi'ii yoo jetteen malee, kiyyoo baay'ee jira. Keessa lixeen dubbadhu sa'aatiin qabu waan hin ta'eef. Sagalee Waaqayyootti buluun murteessaadha. Seera Waaqayyoo kabajuun murteessaadha. Bara kana kitaabni kuni namoota baay'ee biratti iddoo dhabeera. Kitaabni qulqulluun amma kitaaba mandara keessa deemanii gurguran tokko tokko yoo laaltaniitu ta'e Baayibel Soosaayitiin hin beekanii zimminanii moora maxxansan. Chaaptarii tokko keessaa irratee jira. Deengedda kitaaba tokko bitee nan ilaala deeman bite. Chaaptarii tokko keessaa irratee jira. Sa soofti koppii baattan kana macaafa faarfannaa Daawit qabu. Soofti koppiin isin baattan kun faarfannaa Daawit. Faarfannaa Daawit chaaptarii baay'een keessaa irrataadha. Hani kompiitaratti darbu immoo guutummaan faarfannaa Daawit keessa hin jiru. Seexanni siisteemii garaagaraa uumtee
kitaaba hardi koppii kan akka namni baanne godhaa jirti. Kitaaba hardi koppii kan ammoo jalloota qindeessitee kitaabni garaagaraa hanir'uuta akka inni gabaarra oolu godhaa jirti seetan birrii laatteefi warra haqa dubbatan birrii dhoowwatte warri waliin naan kanaaf laatte keessaa hir'isanii baasaa jiru. Feminist theology kan jedhamu hin beektu warri theology barattan olaantummaa dubartootaa warra leellisan jechuudha. Waaqayyo kuni waaqayyo isa jennu maal jedhu abbaa kooti maaliif abbaa kooti jedhama haala kooti jechuu qabnaa warri feminist theology maaliif waaqayyo warra dhiiraatu dhiira godhee barreesse malee inni dhiira miti kan jedhan jiru. Incuma natti fakkaata deebi'aa. Warri gaa'ela turaa gays lesbian transgender bisexual warreen jedhaman immoo inni same sex marriage dha silumayyuu inni kana qaba waaqayyo kuni kanaaf hundumaaf availabilidha kan jedhu quraanuma baay'eetu jira. Kitaaba walqee keessaa kan jettee ijoolleen gurgurtu kana yoo badaa fuutanii dubbisina eenyu kan maxxanse kitaaba qulqulluu kana iyyuu isa jedhu laala. Inni nuyi baannu kitaabni kun isa kamii isa jedhu iyyuu xiinxaluudha. Nafaana jirtu itti bu'eenni isa akkasii yaaddan malee keessa lixeen dubbadhu. Amma namoonni baay'een kitaaba originali bibilik Hebrew of Greek irraa translate ta'e kana badaayyuu qaban namooti baay'een. Egaa gabaabaan watti nan isinii kaasuu barbaada. Sagalee waaqayyoo hubachuu kitaabni qulqulluun maal jedha? Gara wangeelaatti deebi'uu qabu dhaloonni. Tajaajiltooti bara kana ka'an baay'een isaanii namni karaa gurguddaa afur kan inni ka'u tajaajilaa waldaa keessa jiru karaa afur dhufee isa keessa lixeen dubbadhu karaa afur kan inni dhufee jiru bara kana achi keessaa harki sadii warra haqarraa gorteedha harki sadii. Tajaajilaan bara kana jiru baay'een isaa dhugaa wangeelaa sana moo wachiisu osoo hin taane miira namaa kan tajaajiludha. Emotionii namaa irratti kan hojjetudha. Kanaaf dhaloonni kun wangeela qabu of keessaa garaa duubaa yaa'a. Dhaloota wangeela of keessaa hin qabu. Raajii irratti kan ijaarame, waldaa raajii irratti ijaarame. Raajii jechuun namicha isa bakkee miti raajiin isa dubbanne. Waldaa dinqii irratti ijaarameedha waldaa baay'ee wangeela osoo hin taane. Amantoonni baay'een miraakelii irratti kan isaan dhaabatanii jiran miraakelii irra dhaabatanii jiru. Raajii irra dhaabatanii jiru. Malee wangeela irra dhaabatanii jiran. Baay'ee istadiin hin jiru waldaa keessa. Qayyabannoo kitaaba qulqulluu qabdu amantootaaf. Mana manatti jiran qayyabannoo kitaaba qulqulluu. Otuu isin sagantaa baaftanii hin dhufanii kana mataa laa dhukkubnaa hin waldaadhaa hin dhufan amantoota. Hin barbaadan gattaanii qayyabachuu. Baay'ee istadiin hin jiru qayyabannaa kitaaba qulqulluu keessatti. Wangeelli yoo dubbatame namni dhaggeeffachuun barbaadu badaa ergaan yoo darbeen malee diinni kee barcuma irraa kufeedha baran Ameerikaa baate yoo dhandu taalee tana beesaa cabsa. Ilaa wangeelli akkas jedha wangeela dhaggeeffadhu jedhan garuu arrammoo waama kooraa tokko nutti fidan jedha. Miira kee irratti dubbatamee utaaltee tana beesaa cabsinaan waldaan kisaaraadha. Kaleessa dubbaddeeran talli tokko na duraa cabsitanii mana. Wangeela dhaggeeffattee laphee kee cabsinaan garuu seexanaaf kisaaraadha. Mee warri na faana jirtan ameen jedhaa. Waa'ee kitaaba qulqulluu abbootiin siyaasaa, abbootiin qabeenyaa, saayintistoonni, beektonni baay'een waan isaan jedhan asii gadan isinii dubbisa dhaggeeffadhaa. Kitaaba duuka butummaa kana irrattis barreesseen jira achirraan argattu. Abrahaam Lincoln kitaaba qulqulluu dubbisuudhaan bu'aa gaarii argadheera. Atis amantiif hafuuraan guutame dubbisi jedhe. Pireezidaantii Ameerikaa duraan jechuudha. Douglas MacArthur dadhabbii akkamii keessa iyyuu yoo jiraadhe kitaaba qulqulluu osoo hin dubbisin hin hafu. Augustine kitaabni qulqulluun xalaa mana keenya waaqarraa nuuf ergame xalaa maatii keenya waaqarraa biraa nuuf ergame kitaaba ajaa'ibsiisaa laayidha. Waama ordinary materials osoo hin taane maatii keenya waaqarraa biraa xalaa nuuf ergamedha. Meeseejii maatiin kee abbaan ifaati sii barreessan iyyuu
Kaarinni kee fireendii kee ishee seensii barreessitu iyyuu gaggabdee dubbifta. Maatiin waaqarraa isa barreessan kanarraa maa dugda gattaati. Meeseejii jireenyaati kunooti. Dr. Iwaard Kelly seexanni nama dhibbatti tootee kan of jala galchu kitaaba qulqulluu akka hin dubbifamneef dhugaa achi keessa jiru akka hin hubanne laphee namootaa cufuudhaan jedhu. Seexanni kan inni nama kontirool godhu maa inni akka namni wangeela hin dubbifamne gochuudhaan. Ati wangeela dubbisaa jirtu taanaan badaa jirta jechuudha. Jooni Beeker meeshaalee biroo miliyoona hedduudhaan bitadheera. Waggaa 12 kootti $2 walakkaan kanan bitadhee hanakka kitaaba qulqulluutti na fayyade hin jiru. Ronald Reagan rakkoo mana nama mudatu hundumaa wangeela keessa dhokachuudhaan injifachuun hin danda'ama. Daawit Leeman nama dhibba keessaa persentiin tokko wangeela isa barreeffame dubbisu, persentii 99 immoo isa hin barreeffamne jireenya kiristiyaanotaa dubbisuu jedhe. Noo wangeela manaan qabnu attamitti jireenyi keenya wangeela ta'are. Kiristiyaana jechuun ikkoo wangeela isa barreeffame 66 qayyabatee itti jiraatee wangeela 67ffaa isa ta'eedha. Kana jechuun jireenyi keenya wangeela lallabuutti deebi'u jechuudha. Patriarch Henry dua saajala kan inni dubbateedha. Patriarch Henry kitaabni qulqulluun kun kitaabota amma ammaatti barreeffaman keessaa kitaaba ulfina gonfateedha. Carraa deebi'ee dubbifachuu waan hin arganneef utuun gadduun gara awwaalaa dhaqaa'e dua saajala kan inni dubbate. Daawit Telmook kitaabni qulqulluun beekumsi baay'een kan keessaa burqeef namoonni addunyaa keenyaa kan irratti barreessan macaafa ajaa'ibsiisaadha. Dr. Helen Keller kitaaba qulqulluu malee jireenya geggeeffachuu hin dandeenye. George Washington pirezidaantii Ameerikaa duraanii kitaaba qulqulluuf waaqayyoon alatti addunyaa bulchuun hin danda'amu. Egaa waa'ee kitaaba kanaa saayintistoonni beekamoon, abbootiin siyaasaa, hooggantoonni addunyaa kanaa, abbootiin qabeenyaa danuun haqa ta'uusaa, geggeessaa ta'uusaa, qajeelchaa ta'uusaa dubbataniiru. Kanaaf waaqayyoon dhaga'uun murteessaa. Dhalootaa waaqayyoon dhaga'a. Waan waaqayyo dubbatu fudhachuun namatti cima yeroo baay'ee. Isa waaqayyo dubbatu fudhannee hojiirra oolchuutu nurra jira. Sa'aatii waan hin qabneef fakkeenya garaagaraa isiniin kaasuu nan darba. Namoota waaqayyoon dhaga'uu dadhabanii adabaman kitaaba qulqulluu keessaa qabatamaa naannoo keenyaas nama muraasan isinitti dhaggeeffadhaa. Mee warri na faana jirtan namoota waaqayyoon dhaga'uu dadhabanii adabaman ulfina ofii isaaniif jecha ulfina waaqayyootti bu'anii rukutaman. Seera uumamaa boqonnaa 7 sila dubbadheera lakkoofsa 14. Seera uumamaa boqonnaa 7 irraa aloonni baranooyi waaqayyoon dhaga'uu dinnaan waaqayyo bishaan badiisaa roobsee haxaa isaan balleesse. Seera uumamaa boqonnaa 7 baranooyi aloonni waaqayyoon dhaga'uu dinnaan waaqayyo bishaan badiisaa roobsee haxaa isaan balleesse. Uumama boqonnaa 19 lakkoofsa 24 bara Loot aloonni waaqayyoon dhaga'uu dinnaan abidda badiisaa roobsee haxaa isaan balleesse. Daani'el boqonnaa 4 Nebukadnezar mooticha waaqayyotu barcuma kenneef. Daani'el boqonnaa 4 irraa waaqayyotu barcuma kenneef Nebukadnezar mooticha. Inni garuu akka yaada waaqayyootti hojjechuu didee ulfina waaqayyoo ofii isaatiif godhachuu barbaade. Kanaaf waaqayyo halkan walakkaa gara qe'ee isaa dhaqee morma isaatti finyoo kaa'ee bineensa caakkaatti isa dabale. Horii wajjin marga dheeduu jalqabe barcuma mootummaa irraa ka'e. Daani'el boqonnaa 5 irraa Beelshaazaraa mooticha waaqayyotu barcuma isaaf kenne. Inni garuu akka yaada waaqayyootti hojjechuu dide. Daani'el boqonnaa 5 irraa
ganama muudame waaree booddee galateeffannaa qopheesse nyaachisa qopheesse namoota walitti qabe ejjitoota mandara keessaa duuriyyee mandara keessaaf qodaa iddoo aarsaarra jiru fuudhee ittiin dhugaatii dhiyeesseef. Kanaaf Waaqayyo gadde halkanuma sana isa ajjeese. Ganama muudame waaree booda yaada Waaqayyo keessaa ba'e halkanuma sana du'e. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 4 irraa Eeliin maatii isaa argina. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 4. Eelii Waaqayyotu barcuma kenneef akka lubaattis akka mootiittis akka raajittis kan hojjetu isa ture. Inni garuu cubbuu iddoo aarsaa irratti dagaagse. Ijoolleen isaa karra duratti ejju qodaa aarsaa keessaa immoo hatanii nyaatu. Eeliin kana dhaga'ee calluma jedhe. Waaqayyo isa dheekkame guyyaa tokko gabateen kakuu Waaqayyoon booji'ame ijoolleen isaa lamman Hoofniif Fiiniyaas adda waraanaatti du'anii guyyaama tokkicha kun. Haati manaa ilma isaa hangafaa ciniinsuu irratti da'umsa irratti duute innis barcuma isaa irraa kufee du'e. Umurii isaatii 6 guunne keessatti abiddi boba'e qe'ee isaa irratti. Gabatee kakuu Waaqayyoon booji'ame ijoolleen isaa Hoofniif Fiiniyaas du'anii haati manaa ilma isaa hangafaan duute inni barcuma irraa kufee du'e. Waaqayyoon dhaga'uu dide. Asteer boqonnaa 4 irraa Hamaan bara qaba jedhee mirga qaba jedhee horii qaba jedhee Yihuudoota balleessuuf baajata baase. Mardookaay fannoo 50 qopheesse. Waaqayyo halkan dubbii galagalchee Ahashweroos mooticha irraa hirriba fuudhee Hamaan fannoo Mardookaay qopheessee akka fannifamu labsii Yihuudoota irratti baafame. Labsiin badiisaa gara warra ormaatti akka geeddaramu Waaqayyo godhe. Saamu'eel isa duraa 31 irraa Saa'ol mootii jalqabaa Waaqayyo muudeedha. Inni garuu akka yaada Waaqayyootti hojjechuu hidhee gaaf tokko eeboo isaa lafa dhaabee morma isaa akka inni itti diru godhe Waaqayyo. Kakuu haaraa keessa immoo gaafa dubbistan Yihuudaan Yesuusiin meetii 30tti gurguree 10 saantimii utuu keessaa nyaatee dhaqee uffannise. Fannisee uffacheesse. Horitti mana qulqullummaatti darbate dhaqee uffannise. Birrittiidhaan dhaqanii lafatti namni awwaalamu bitan. Har'a hojjetta awwaalamaa jirtu warri Israa'el baay'ee ishee. Kun kitaaba qulqulluu keessaa gaafa ta'u dhaloota Waaqayyoon dhaga'uu dadhabanii adabaman qabatamaa naannoo keenyaarraas gaafa laallu addunyaa kana keessaa jechuudha. Seenaa garagaraa isinii kaasuu nan danda'a. Fakkeenyaaf bara 1962 Dr. Billy Graham dubartii soorettii tokkoon gooftaa fudhadhuutti jennaan maal jetti? Ilmi namaa iddootti mataa isaa harkifatu qabodee waa ofii isaa hiyyeessaa akka ta'e inni dubbateera. Ani garuu mana baay'ee qaba qabeenya baay'ee qaba maalan isa fudhadha inni naana fudhatu malee mana kutaa tokko siifan kennaa kottuutti gadi jedhii dhaqee itti naanni sumattetteen. Kana dubbattee gargaruma sana oqqistee duubeef. Bara 1962 seenaan kun kan inni ta'e. Bara 1996 John Lennon kan jedhamtu sirbituu beekamtuu Biraazil baay'ee sirbee namoonni jenne ajaa'ibsiifannaan anarra Yesuus caalaayyuu ajaa'ibsiifatameera. Yesuus caalaan ajaa'ibsiifatame jedhee dubbatee waltajjii sana keessaa utuun bahirra saasa ja'an ajjeefame. Waaqayyo hamootatti erge. Bara 2006 gaazexeessaa beekamaan Jamaayikaa Kiristiyaan Hiiwet jedhamu ganama biyya lafaa keessaa caaffanni jibbisiisaan kitaaba qulqulluu jedhee gaazexaatti baasee waaree booddee dokdoqqee isaatiin utuu deemaa jiru hallayyaa keessa du'e. Bara 2005 Roobert Mugaabee hin beektu dhukkubsatee du'uuf jennaani sillin jedhee ka'e. Maal jettammati maaltu sitti dhaga'ama? Addunyaa kana irratti maaliin beekamta jennaan? Ani addunyaa kana irratti kanan ittiin beekamu uummati addunyaas habeekanii Yesuusin caaluudha. Attam jennaan Yesuus al tokkittii du'ee aluma tokkittii du'aa ka'ee
ani garuu irraan sadaffaan du'ee du'aa ka'uun Yesuusii caala jedhee waggaa sadan kana du'ee jechumaan hafe. Bara 1918 warri miidiyaa hordoftan hin beektu kan hin dubbachaa jiru ana. Bara 1918 Hiiter Rigaard namichi jedhamu nama taankii hojjeteedha. Bara 1918 taankii hojjetee isa tokkoffaa dhukaasee hizbiin ajaa'ibsiifate. Lammaffaa gaafa dhukaasu dinqii dhadhee hizbiin faarfachuu jalqabe. Sadaffaa gaafa dhukaasuuf jedhu isa alanaa kana dura nama miti Yesuus iyyuu dhaabatu jedhee gaafa inni millaacii ishee qabu isumatti deebitee daaraa gootichumatti. Bara 2015 pirezidaantii Biraaziliif dorgomee harkaa 500,000 kan moote T. Leervis kan jedhamu kana booda nama miti Waaqayyo iyyuu nammoo jedhee halkanuma sana du'ee bule. Seenaa dhugaadha kanan isinii kaasaa jiru. Kanaafan bara isaa jiru dubbachaa jira googilii irraa isin argattu muraasa isaa. Bara 2005 dubartii beekamtuun Biraazil ijoollee ishee geggeessite Waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u jettee manaa boof kaane. Ijoollee ishee keessaa intalli duuriyyeen tokko jirti. Isin mammandoo goggoriniiti. Gabbinaanatu jira duubis iddoon hundumtuu qabamaadha. Yesuun lafa taa'u hin qabu dhiisii ittiin jette. Kiiloomeetirii 6 otoo hin deebinan layyaa galanii dhumani. Bara 1980 Booniskoot kan jedhamu ani bakka hundumatti nan argama si olittis gadi bu'ee jedhi achi ol ba'uu nan danda'a jedhee sirbee oqqisee du'e madirakima sanarratti. Osaamaa Bilaadeniin utuu carraa argattee addunyaa irratti moote maal goota gaafa ittiin jedhan nama hundumaa islaaman godha nama kana didee caakkaatti galcheen fanniseen fixa. Kana dubbatee waggaa utuun guutuu Waaqayyo miliitarii addunyaa irratti kaasee akka bineensaa caakkaatti galeechi keessatti kan hin ajjeefame. Bara 2011 seminariin jira yeroo sanaa akka lakkoofsa addunyaatti Gaadaafi mootii Liibiyaa utuu carraa argattee addunyaa irratti moote maal goota gaafa ittiin jedhan innis dubbii wal fakkaataa dubbate abbaasaa guddisee isaa Osaamaa Bin Laadeen jalaa isa bare jechuudha. Nama hundumaa islaaman godhaa nama kana didee Liibiyaa keessa namni dhaabbatu hin jiru. Darbee addunyaa keessattis nama islaamummaa fudhachuu hidhee akka bineensaan akka hantuutaan boollatti galchee boolla keessatti fixe. Kana dubbatee gaafa ishee sadii Waaqayyo miliitarii Ameerikaa irratti kaasee warri miidiyaa hordoftan argitaniitu taakan. Masaraa mootummaa isaa keessaa lafatti dhokatu dhabee boolla qotatee mana jala masaraa mootummaa jalaa boolla qotatee achitti gal. Miliitariin Ameerikaa akka hantuutaatti boolla keessatti dhaqanii isa ajjeesan. Akkuma kana Minilik hoogganaa Itoophiyaa duraanii tu carraa argattee ati taayitaan kee kun gara biyya biraattis babal'atee maal goota gaafa jedhanii gaafatan pheenxee warra Yesuusitti aman akka ari'atu kilatiin mana qulqullummaa keessatti akka sirbamu karoora akka qabu ifoomse. Kana dubbatee utuun ture Waaqayyo mana hidhaa isa galchee achitti dhabni isaa gar tokko du'ee achii du'ee duuba sana jira. Akkuma kana Dargii hoogganaa Itoophiyaa duraanii dargiidhaan utuu carraa argattee addunyaa irratti moote maal goota gaafa ittiin jedhan innis dubbii wal fakkaataa dubbata. Pheenxee akka ari'atu waldaa kiristiyaanaa akka cufsiisu kanatiin mana qulqullummaa keessatti iddoo hundumaatti akka sirbamu murteesse. Kana dubbatee utuu hin turin Waaqayyo qonnaan bultootaaf barattoota Itoophiyaa irratti kaasee biyya gadi isa lakkisiise. Biyya ormaatti baqatee jiran galaa ta'e. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun humna qabna bara qabna jedhanii yaada Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo tuffachuun namoota baay'ee kitaaba qulqulluu keessaas qabatamaa addunyaa keenyaa keessaas isinii kaaseera. Waaqa dhaga'uu dadhabuun Osaamaa Bin Laadeen akka bineensaa daggalatti galchee Gaadaafi mootii Liibiyaa duraanii akka hantuutaa boollatti galchee Dargii biyya gallakkisiise irraan isinii deebi'a. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun akka yaada Waaqayyootti hojjechuu diduun Osaamaa Bin Laadeen akka bineensaa daggalatti galchee Gaadaafi mootii Liibiyaa duraanii akka hantuutaa boollatti galchee Dargii biyya gallakkisiise warra juuntaa immoo ol qasheetti dachaase waan inni godhe beektu. Ingaa kana caalaan dubbadhu darabee maan deemti. Darabee maan deemti tuma hundee lakkaa deemna nuyi. Kanatti daama deemna irraa jalaan. Dhaloonni Waaqayyoon hin dhageenye taanaan ulee adabaatu isaan irra jira. Warri Waaqayyoon dhagaan garuu lafa qabatu. Warri Waaqayyoon dhagaan biyya dhaalu. Warri Waaqayyoon dhagaan lalisaa adeemu. Dhaloota jiraachuu barbaaddu Waaqayyoon dhagaa. Na warri na faana jirtan ameen jedhaa.
Seenaa tokkoon isinitti dubbadhee darba istirii dhugaadha kun. Boorana keessatti warri Booranaa beektu Islaama baay'een isaanii persentii Gujiitu warra Gujiitu persentii 90 ol pheenteedha malee Booranni immoo 90 ol Musliimaa warri Booranaa achumatti jechuudha. Zooniitu gargar qooda. Boorana sana keessa gara baadiyyaatti seenaa sirriidha kun. Takkaa dubbadheeraa dhaga'uu dandeessu TV mo'aarratti. Namicha tokkotu naafxaa nagadu haati manaa isaa amante namicha kana. Gaafa haati manaa isaa gooftaa fudhattu dhostee waldaa dhattee kadhatti. Dhostee waldaa dhattee kadhatti. Kana dhaga'ee innoo gaafa wayyaa ishee fattashu shaarbiidhaan xaxxeetu wangeela kanaa shaarbiin xaxxee saaxinii keessa keessee wayyaa immoo irra keessi gaafa inni manaa boogantee dubbifatti waldaa immoo fudhattee dhokattee akka nama masgida dhaqu barii lafaa dhokattee kadhattee galti barii halkanii. Hammannoon formeeshinii kana dhaga'ee gaafa mi'a sakatta'u wangeela arge. Sanbadduraa galgala maalittiin jedha ilaameedhe haadha manaa isaatiin. Lammaffa warra dheentee kana bira dhaqxeen kadhatta yoo ta'e sinajjeesa jedhee borga nama immoo irraa kaatee kitaaba isa baattu kana naafxaatti naqxee gubuus sirra jiraa jedheen. Kanan gootu yoo ta'e ani immoo borgalgala sin guba naafxaa sitti naqeen si gubaa jedheen. Isaan dubbannaan irraan deebi'ee warra Islaamaa beektu halkan guutuu dhiphachaa bultu boo'aa bultu. Amma filannoo lama duwwaa qabdi. Yookiin waldaa dhiisu kiristiyaanummaa dhiisu yookiin gubachuu. Inni murteessee ragatii ta'eef ijoollee sadii qabu jilbeenfattee bu'aa bulti harkan guutu. Yesuusiin an dhiisa moo nan gubadhaa. Otuma ittuu isheen obbarii gara sa'aatiin 11 gaafa ta'u gaafa simbirri dubbachuutti kaatu hin murteeffatte. Yesuus koon dhiisu nan du'a malee jette. Waldaa dhattee kadhachaa ooltee galgala galtee gubachuu murteessite. Barii 11 kaatee isheen wangeela ishee fudhattee namicha laallattee baatee tokkite waldaa isheetti. Haxxee kadhataa ooltee isbii dura waldaa geesse isheen duruma kadhataa ooltee luba waldaatti himte. Abbaan manaa koo akkam pheenxee ta'e dhaga'ee kitaaba saaxinii keessaa barbaadee gadi baasee eda galgalaa borga nama naafxaatti naqxee hin gubdu yoo ta'e wangeela kana ani immoo borgalgala sin gubanaan jedhee ani filannoon qabu gubachuu fi isiniif Yesuusitti adda ba'uu ture garuu murteesseen dhufe naa kadhadhaa gallaanan nan gubadhaa jetteen qeesiidhaan hinnee qeesiin haala si mijeessinaa nama bira turii dhiisin deemin jaarsa waldaattan si kennaa mana jaarsa waldaa dhattee jiraachuu dandeessa achi turii isaanii wajjiniin jiraadhu hamma haalli si mijatutti sinoodosittan si bilbilaa haala si mijeessinaa hin galin si ajjeesaa deemu. Isheenoo maali na barsiiftaniittu miti qeesiitti. Du'a kana booda jireenya jira hin jenne an jireenyatti biyya lafaa kana silaa jibbeera achuma naqaatiin haa kadhadhaa Yesuusuma sana bira naqaa jette. Hin kadhate qeesiin hin sossobe qeesiin hin didde isheenoo. Isbiin laaqanaaf galanii qeesiin ishee kadhatee dadhabee egaa turii mana ga'een dhufaa jedhee waldaatti dhiise sokke. Hamma galgalaatti silaa galee nan gubadhaa jettee kadhannaa isheetti bulte waldaa keessaa. Kadhataa ooltee gaafa aduun dhi'u ga'u baatee galte isheenoo. Gaafa isheen galtu magaalaa xinnoodha biyyattiin akka carraa ibsaa wayii badeeraa jarri naafxaa nagadu namichi naafxaa gadi baasee ala kaa'ee baaldiitti naqee takkaa baaldiitti naqu qodaa kan biraa qaba qodaatti nagadu qodaa dur bishaan itti buufata wayitti naqee gabaan itti baay'atteetti ala kaa'ee ibsaan badee jira ol lixee shaamaa qabsiifachuudhaaf ka'e ibsa gaafa inni kibiritii lokkosu shaamaa qabsiifachuu fi naafxaan harka isaatti waffacee wayyaa isaatti waffacee jira namicha naafxaa wayyaa isaa qabate maanni ibsaan kiribitii irraa abiddi wayyaa isaa qabate. Haati manaa isaa reefu dhuftee balbala geessi akkas ilaallaan abiddi wayyaa isaa qabachuu tura namicha ofirraa urgufaa jira ofirraa baasaa jira wayyaa. Isheen hin beektu qodaa kan biraatti naqeeranii naafxaa baaldii kan biraatti naqee ala kaa'eera bishaan itti achi fuute namichatti galagalchite. Gaafatti galagalchitu silumaa abiddi qabateera achumatti daaraa ta'ee dhufe. Ilaamiya ani waan siin jedha
Waaqa dhageessa taanaan taftee jiraatta. Garee Waaqayyoon hin dhageenye hin baddi. Yesuus gooftaa. Waaqayyoon dhaga'uun fuula diina keetii duratti dagaagdee akka ati jiraattu godha. Dhaga'i Waaqayyo si jiraachisa. Akkana Waaqayyo Museedhaan kutaan jalqaba dubbiserraa Waaqayyo gooftaan kee maal sirraa barbaada? Isa sodaachuu, isa dhaga'uu, karaa isaa hundumaarraa deemuu fi itti fufee hundi lammaffaan isaaf hojjechuu malee maaliin humna kee guutuu, beekumsa kee guutuu, qabeenya kee guutuu. Karaan ittiin milkaa'an sadii jirtiin jedhee tokkoffaan Waaqayyoon dhaga'uudha. Isa lammaffaan daqiiqaa xinnootti dubbadhee dhaaba. Inni lammaffaan karaan ittiin milkaa'an inni tokkoffaan Waaqayyoon dhaga'uudha. Inni lammaffaan Waaqayyoof hojjechuu. Inni lammaffaan Waaqayyoof hojjechuudha. Eessaa Waaqayyoof hojjenna akka kitaaba kanarraa arginu maal jedha? Beekumsa kee guutuu, humna kee guutuu, qabeenya kee guutuudhaanis Waaqayyo kee gooftichaaf hojjechuu malee jedha. Egaa karaa nuti Waaqayyoof hojjennu clearly kutaan kun haalaan nuuf ibseera. Addumaan waa'ee qabeenyaa kanan isinii kaasa sila qeesiin buusiis lallaba booda walitti qabanna jedhanii xinnoo isin yaadachiisin aarsaa walitti qabannee kadhannaatti darbinaati. Addumaan karaa nuti qabeenya keenyaan Waaqayyoof hojjennu maal fakkaataa kan jedhu waa muraasa isinii kaasuu fi fakkeenya garaagaraa keessa lixa dubbachuuf sa'aatiin qabu qajeelfamoo kitaaba qulqulluun kennu waan dubbadhee darba. Nuti akka jireenya keenya harka Waaqayyoo keessa jira. Ameen jettan? Akka jireenya kee harka Waaqayyoo keessa jira. Nama mee an jiraachisu eenyuun? Mee dubbadhaa akka jireenya koo harka Waaqayyoo keessa jira jedhaa. Fakkeenyuma salphaa fudhachuu dandeessu. Amma miidiyaa irratti nama tokko fayyuu dadhabee miidiyaan garaagaraa argisiisu artistii isa ture dhiyeedha. TVdhaan argisiisaa turan. Birri miliyoonii tokkoof meeqa gaafatu moo miliyoonii 5 gaafatu jedhanii. Warra makiinaadhaan karaarra dhaabatanii kaleen feelii godhee maaltu ta'e jedhanii kadhatan kan. Amma argitan birri gurguddaa torbeerraa amboon turean. Isaanitti dubbadheen ture amboo waldaa tokko. Namni waldaa sanaa paastorii waldaa sanaa fira isaa keessaa namni tokko. Onneen soddomii wayi keessa galee feelii godhaa jira moo 20 wayi naan jedhan feelii godheera already afur fudhataan jiru jedhanii immediately Finfinnee deemee yoo tiriit gochuu danda'a ta'e fuudhaa deemaa jedhan kootu dandee kadhannaa isan lallabuudhaaf inni hospitaala dandee riferaalii dandee kadhanneef si'uma sana waaqoo namicha bayise ammoo itti sakkaan ilaallaan onneen isaa normaaliidha. Samba duraa dhabu sanbata guddaa waldaa dhufu ilaa ila galgalanaa bilbilaa tokko yaati manaasa achi walitti isayyuu birri 300 shantamaa gadi fudhatteen deemini maal isiniin jechuu barbaadeeni namni qabeenya hamman qabaatellee miliyoona meeqa walirra kaa'ellee omaa godhee jiraachuun danda'u ofiisaa Waaqayyo kan nama jiraachisu. Kameen jettanii fudhatanii? Booddee afeen dhufee irra ciree otoo hin nyaatini ciree koo nyaatinan jedhanii keessii faamilii manaa waan hin qabuufi qaqqabadhee dhufee ciree jennee teenyaa jedhanii beekamatti dawwalaa oolan qeesiini sa'aatii 4 bahe manuma. No, 4 bahe maanis innis manuma 4 bahe. Gaafa ba'u immoo makiinaan keenya sangaa wayii rukutte. Gabarsaatti sangaa tokko rukuttee achi dhaabbattee waan daqiiqaa lamaan araarsinaa laatanii dubbannaan itti naqotaa itti nammaal godhaa sangaan 200 baasaa namichi qawwee baatee deema abbaan sangaa. Kun balaa dheeraa nutti dhiisee taaksii koo kan biraa qabadhee
لا أما نمتينوي كدريتي كفوتي كاته بريكولا يشن شورا تيرتي ولو تريبلا منتو أما كوميدي بيرتين فيدا إمي كأني هالك واقعي وجرا سنين جتشوبر باري هم مسبرت هم مسكبات يو واقعي وسجنا أكشي سمالة هم أقول تشوب نديس فايدا وري كنامه فايدا كرشين واقعي ودانغا تبري سريمو سريمين كلا واقعي فايدا وري دانغا تقول لي سنين بيسا لقي فتا mana bitachuun hin danda'ama bakka jireenyaa garuu bitachuun hin danda'amu nama baay'ee mana bitatee karaa keessa jiru mana bituun hin danda'ama bakka jireenyaa bitachuun hin danda'amu lafa waaqayyo jiraatu namaan jedhee jiraatana asitti karaa itaate malee biyyaanu qabaman maqaa waaqayyo ulfaatu sa'aatii bituun hin danda'ama yeroo garuu bituun hin danda'amu waaqa kenna waggaa 40 jiraadhu siin jedha taanaan ishee mafittee sokkita malee miliyoona meeqa qabaatteef doktera piroofeesara taateef 50 godhachuu hin dandeessu. Sa'aatii bituun hin danda'ama, yeroo bituun hin danda'amu waaqa kenna. Siree bituun hin danda'ama, hirriba garuu bituun hin danda'amu waaqa kenna. Dubartii tokko jirti fira kooti jabootti galti. Barana galateeffannaa goote maskaram keessa. Gaafa naqu mana guddaa ijaarrattee manni isaanii silmaa mana mangistii fakkaata. Siree achi ga'u tokko jira. Meeqaan bitan kanaa jira. Kuma dhibba shanii meeqaan Dubaay dhufetti. Maqaa Yesuusitti. Maalidhaa waan isaan jedhee hin faarfatas faarfannaa jette. Biluutuusiidhaan irraa waa faarfachiifti. Maal qaba? Maqaa Yesuus Kiristoos. Maal waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos hin jette. Baay'ee naa jedhe dhugaan isinitti himaa. Amma yoo kana natti dabaltee biqila naa jettu. Abeetiin jedheen. Ani yookiin dhufa najjeessa yookiin naa karadhu jette. Harka saati kudha tokko keessa bari saati kudha tokko maal taateen jedheen biqila dhiisi maaloo naa kadhadhotti kanaa jedhu kan ajjeesatti siree masanarra ciiftee keettaatiin jedheen maaloo waa'ee siree maalii baasoo ta'anoo kun biqilate isa dhiisi ba Yesuus simnaan jedhe si keessaa hima ta'u fuula siree isa dhiisi ati suma haasofta yoo dhuftee suma haasofta amma rakkoo kee muunatti dhimtu jennaan bakkee bulee abbaan manaa koo yeroo hundumaa bakkee bulaa haadha manaa kan biraa fuudheera nan gaafanna gawwetti. Dhiisoo kana jeesiniiti maal goota waan jiraattaa buddeen kee nyaattaa hin jedhanii. Isaarraa deebi'aa. Siree bituun hin danda'ama, hirriba bituun hin danda'amu, kitaaba bituun hin danda'ama, digirii bituun hin danda'ama, PhD bituun hin danda'ama, beekumsa bituun hin danda'amu waaqa kenna. Qoricha bituun hin danda'ama, fayyaa garuu bituun hin danda'amu waaqa kenna. Taayitaa bituun hin danda'ama, silxaana bituun hin danda'ama. Ulfina garuu bituun hin danda'amu waaqa kenna kanaaf ijoolleen nagaatti guurti. Dhiiga bituun hin danda'ama, jireenya garuu bituun hin danda'amu waaqa kenna jireenya harka waaqayyoo keessa jira. Faayidaa qarshii kana waaqayyo daangaatti godheera. Warri na dhageessan ameen jedhaa. Itti fayyadama qarshii bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Bara kakuu moofaa, bara kakuu haaraaf, bara dhumaa jennee. Bara kakuu moofaa maal fakkaata kan jedhu gaafa laallu bara kakuu moofaa horii waaqayyo isaanii kenneef namoonni karaa lamatti fayyadamaniiru. Innis karaa hamaaf karaa qajeelaadha. Karaa hamaadhaan bara kakuu moofaa akkaataa itti namoonni qarshiitti fayyadaman tokko seera uumamaa 37:22 qabe ijoollee Yaaqoob obboleessa isaanii qarshiitti gurguran birrii 20 akkuma sabara keenyaa kan birrii 20tti haadhoo isaa gurgure Yihuudaan. Kitaaba qulqulluu keessaa gurguramuudhaan Yesuusin kan fakkaatu Yoosefi. Birrii isaaniitti gurguramtu wal caala malee maqaan jarattis tokkichuma. Inni Yesuusin gurgures Yihuudaa jedhama. Hay Yoosefin gurgures Yihuudaa jedhama. Yesuusin 30 gurguranii Yoosefin 20 gurguran malee. Lama abboota firdii 9 furirraa kana qabachuu ishee rakkatina qalbii matti naqadhaa namni baay'een sooraa baay'ee rakkatii ta'eef ariifadheen guddadhee darba. Abboota firdii 9 furirraa kashalabootaaf kennaniitti nama jeesaa turan. Kashalabootaaf kennaniitti nama abboota firdii 9 afur. Sadi mootota saduraa 21-24 irraa jaalala qarshii irraan kan kee waaqayyoof mootonni walitti bu'an. Afur Asteer 3:9 irraa saba waaqayyoo lafarraa balleessuudhaaf horii baasii godhe Hamaan. Shan Saamu'eel 8:3 irraa abbootiin seeraa mataa argachuudhaaf firdii qajeelaa jal'isaa turan. Kun kakuu moofaa keessatti karaa hamaadhaan akkaataa itti namoonni qarshiitti fayyadaman gaafa ta'u karaa qajeelaadhaan kan itti fayyadamanis turaniiru bara kakuu moofaa.
fakkeenyaaf ba'uu boqonnaa 35 lakkoofsa 20 irraa galii qaban irraa walitti qabanii hojii mana waaqayyootiin hojjechaa turan, mana waaqayyootiin ijaaraa turan, mana qulqullummaatti guutaa turan. Har'ayyuu namoota gosa lamatu waldaa keessa jira. Isaanis horii waaqayyoo isaaniif kennee waan hamaa warra ittiin hojjetaniif waan qajeelaa warra ittiin hojjetan. Bara kakuu haaraas namoonni karaa lama horii waaqayyoo isaaniif kennan itti fayyadamaa turaniiru. Karaa lama. Innis karaa hamaaf karaa qajeelaadha. Bara kakuu haaraa karaa hamaadhaan horii waaqayyoo isaaniif kennan akkaataa namoonni itti fayyadaman gaafa ilaallu jalqabaa Maatiyos 26:14-16 Maatiyos 26:14-16 gooftaa Yesuusin qarshiitti gurguran. Gooftaa isa fayyisuu dhufe qarshiitti gurguran. Roomaa 15:25-29 irraa hojii ergamootaa boqonnaa 5:1-5 irraa walii isaanii karaatti wal caalan qarshiidhaan dorgomaa turan. Qooda ayyaana waaqayyoo wal dorgoman. Ergamoota 8:9-25 irraa kennaa hafuura qulqulluu bitachuudhaaf dhamaa turan. Akkuma sasiyaana warri ministirii nagaddu jechuudha. Kennaa hafuura qulqulluu bitachuudhaaf horii fudhatanii fiigaa turan. Phaawulos akkana namitti wayitu kutaa kanarraa seexana baasauti Phaawulos. Maaloo sanarraa akkuma kennus akkamitti tajaajilu nu godhi meennaan waasii laannaa jedhanii. Kennaan ayyaana waaqayyoo horii waan bitamu waan seeteef sitti fakkaateef maal ta'udha? Horiin keessa wajjiniin abadu jedhe. Warri bittus warri gurgurtus gaaf tokko ol fudhattee baddi. Du'aa ka'uu Yesuus akka hin himamneef namni qarshii fudhatee afaan qabate. Maatiyos 28:11-15. Maatiyos 28:11-15 irraa du'aa ka'uun Yesuus akka hin himamneef namni horii fudhatee afaan qabate. Waardiyyaadhaanitu kutaa sanarraa Maatiyos 28:11-15. Waardiyyaa awwaala Yesuus hedduunitu gaafa Yesuus du'aa ka'e jechuudha. Ilaa Yesuus du'aa ka'eera gaafa inni du'aa ka'u Yihuudoonni Fariisonni waardiyyaa waamanii maa jedhan? Namichi kun du'aa ka'e jedhamee oduun isaa yoo odeeffame dubbiinsaa hamaa ta'a. Warri isa duukaa bu'aa turan biyya kana diigu. Kanaafiyyuu inni du'aan kaane utuu nuyi rafnuu bartooti isaan dhufanii hatan jedhaati mandararra deemaa odeessaa nummoo aballi isinii kaffallaa jedhanii. Toora jettee waardiyyaan aballi ishee fudhattee qarshii boorsaatti naqattee Yesuus du'aan kaane utuu nuyi rafnuu bartoonni isaan dhufanii hatan malee jettee mandararra deemtee odeessiti. Yesuusoo jiraataa ta'uusaa karaa hin mamsiifne mandara keessa deemee mul'isa. Ilaalaa harka koo sawurame mismaaraan. Ilaalaa cinaacha koo sawurame eeboodhaan. Mandara keessa deemee argisiisa. Waardiyyaanoo attuudhani malee yoo du'aan kaane itti birrii nyaatte. Mandara keessa deemte. Har'ayyuu namoonni qarshii isaanii gara waldaatti kennaan jiran akkuma sabara sana akkuma waardiyyaa sana jaalala waliirraan kan ka'e qarshii isaanii achumatti qabanii waan du'aa ka'u akka hin lallabamneef danqaa ta'aa jiru. Haa ta'uudhaan kan hafe namoonni karaa gaariidhaan qabeenya waaqayyo isaanii kennan itti fayyadamanis turaniiru bara kakuu haaraa. Fakkeenyaaf Yerusaalemitti walitti qabuudhaan qarshii walitti qabanii lafayyuu gurguranii geessaa turanii Anaaniyaan fa'a Saabiraan fa'a lafayyuu geessaa turan waliin naaman malee gidduutti isheen lammanillee waan qaban geessaa turan hojii ittiin hojjechaa turan. Filiphisius 3:19 Roomaa 15:25-29 dhimmichaa dhimma fooniif hafuuraarra oolchaa turan. Qorontoos 2:8-12 arjummaa gooftaa Yesuus ittiin beeksisaa turan. Ergamoota 4:34-35 hiyyeessa gargaaruuf walitti qabaa turan. Kun bara kakuu haaraa akkaataatti namoonni qarshiitti fayyadaman yommuu ta'u inni sadaffaan bara dhumaati. Bara dhumaa jala immoo akkaataa itti fayyadama qarshii kitaabni qulqulluun namoonni horiidhaaf ilaalchi isaan qaban kana bara dhumaa jala jedhee kan inni dubbatu. Dhaggeeffadhaa. Tokko Ximootiyoos 2:1-2 of jajoof qarshii kan jaallatan ta'u. 2 Filiphisius 3:19
garansani waaqa isaaniiti. Sadi Roomaa 16:18 garaa isaanii qofa tajaajila. Afur Phexros 2:4 garaa sassataan guute qabu. Kanaaf hin kennan kun naffaas aarsaas hin sassatu gatii ta'eef. Hin sassatu garaa sassataan guute qabu. Phexros 2:4. Shan ergaa Yihuudaa tokko ja'a. Faayidaa argachuudhaaf sobaan of jaju. Ja'a Yihuudaa tokko 12 yoo biyyas ta'e hojii garagaraarra jiru ta'e tekstii of soortu ta'u dhaloota bara dhumaati. Torba Filiphisius 3:20 garaa isaanii waan lafarraatti hidhu isa waaqarraa dhisanii. Filiphisius 3:20 garaa isaanii waan lafarraa duwwaatti hidhu. Kun dhaloonni bara dhumaa ilaalcha isaan horiidhaaf qaban gaafa ta'u qajeelcha walii galaa kitaabni qulqulluun qarshii yookiin horii ilaalchisee kennu booda geeffadhaa. Qajeelcha walii galaa qajeelfama walii galaa kitaabni qulqulluun horii ilaalchisee kennu. Isaayyaas 7:24-25 qarshiin seeraan ala walitti qabamu hir'achaa deema. Qorontoos 6:9 sassatoonni mootummaa waaqayyootti hin galan. Efesoon 5:5 warri sassatan waaqa tolfamaa waaqessu. Fakkeenya 13:11 qarshiin fedha waaqayyoon ala walitti qabamu maatiinidha. Fakkeenya 28:20 namni qabeenyaaf sassatu ni adabama. Luqaas 12:15 namni baay'ina qabeenyaa isaatiin hin jiraatu. Luqaas 12:16 qabeenyatti kan hirkatu dafee du'aaf saaxilama. Ximootiyoos 6:10 qabeenyi hundee dammeenyaati. Ximootiyoos 6:17 qabeenyi abdii amansiisaa miti. Maatiyos 13:22 namni waa'ee qabeenyaa qofa yaadu ijatti mootummaa waaqayyoo argu hin qabu. Maatiyos 6:24 qabeenyaaf waaqayyoof al tokkicha abboomamuun hin danda'amu. Ximootiyoos 6:9 warri soorumuu barbaadan qoramatti kiyyootti kajeellaa isa nama miidhutti kufu kunis balleeffamuu fida. Ximootiyoos 6:8 waan keessa jiraannuuf waan ittiin jiraannu qabaannaan nu ga'a. Gudunfaa isheeti kun waan keessa jiraannuuf waan ittiin jiraannu qabaannaan nu ga'a. Ximootiyoos 6:8 qabe. Egaa amanaan tokko dhugaadhaan eebbifamuudhaaf maal gochuu qaba kan jedhuuf waan lama jira. Tokkoffaan ofii isaa kennuudha. Of kennuu. Erga ofii keenya Kiristoosiif laanne qabeenya keenya immoo kennuu dandeenya. Ofii keenya hin kennine taanaan qabeenya keenyas kennuu hin dandeenyu. Of kennuudha. Qorontoos 2:8-5 kennaa kakuu haaraati kun. Of kennuu. Of kennummaa inni safartuu barbaachisaa kiristiyaana tokkooti. Mallattoo malee eenyummaa keenyaa gadhiisuuti. Mallattoo wangeelli dhugaa ta'uu isaa ittiin ibsinuudha. Mallattoo kan mataa keenyaa homaa akka hin qabaanne ittiin beeksifnuudha. Karaa bu'a qabeessa hubachuudha. Mallattoo kan qabnu walitti kennuuti. Mallattoo yaada mataa keenyaa gadhiisuuti of kennuun. Inni lammaffaan kennuudha. Mana qulqullummaatti kennuu. Maal kennina kan jedhuuf hiikaa kennuu gaafa laalu kennuun waaqeffannaadha. Luqqisii ishee isiniin kaasu kennuun waaqeffannaadha. Kan biraa gammachiisuudha. Waaqayyoof abboomamuudha. Waaqayyoon sodaachuudha. Waaqayyoon ulfeessuudha. Kan biroof jiraachuudha. Akka kitaabni qulqulluun dubbatutti qabeenya keenya bifa afuriin kennina qabeenya keenya. Inni jalqabaa hangafa. Seera Ba'uu 13:2 hangafa. Lammaffaan aarsaadha. Hangafa inni jedhu maa inni? Hangafa miindaa, hangafa midhaanii, hangafa horii arganne kan waaqayyooti. Ba'uu 13:2 irratti waaqayyootu dubbate kana. Lammaffaan aarsaadha. Luqaas 21:1-4 aarsaa inni jedhu kun isa sanbata qabanne dhiyaan iddoo tokkotti buusii miti maqaan isaa. Buusiin isa keeshaa lafaa afanii kadhattootaa walitti qabanidha. Inni waldaa keessaa aarsaa jedhama. Luqaas 21:1-4 sadaffaa kennaa addaa yookiin kennaa jaalalaa. Ba'uu 35:20-30 Ba'uu 35:20-30
kennaa addaa yookiin kennaa jaalalaa. Inni immoo kiiboordii bitachuudhaaf, mana ijaaruudhaaf, lafa bitachuudhaaf hamma humna keenyaatti isa ofitti murree laannu jechuudha. Arfaffaaf inni dhumaa maalidha? Hanaf kurnaffaa kurnoo keessa deebii 14:22 iddoo garaagaraa irraa arganna. Milkiyaas 3:6 hamma 10 maalirraa kennina kan jedhuuf waan tokkitti irraa kennina. Isheenis maayinni waan hundumaarraa. Maalirraa kennina? Waan tokkitti. Isheenis maayinni waan hundumaarraa. Lewwota 27:28 irraa arganna. Attamitti kennina? Karaa lama kennina. Inni tokkoffaan fedhii keenyaan seenaa baraasa irraa 29:9 lammaffaan hanga galii keenyaatti. Hamma galii keenyaatti. Maaliif kennina? Maaliif kennina? Abboommii Waaqayyoo waan ta'eef keessa deebii 14:22 Waaqayyoon sodaachuu argisiisuuf ijaarsa mana Waaqayyoof tajaajilaaf tajaajiltootaaf hiyyeessa gargaaruuf inni dhumaa akka nuu kennamuuf kennina. Luqqisii kanarraa argattu. Rakkina kennuu dhiisuudhaan dhufu dhaggeeffadhaa. Kennuu dhiisuudhaan rakkina dhufu. Haagee boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irraa argattu. Kennuu dhiisuun rakkina dhufu. Waan abdatan bira ga'uu dadhabu kan qaban nama harkaa harca'u lafti ija dhowwachuu abaarsa kennuu dhiisuudhaan kan dhufu. Kennuudhaan eebbaa argamu immoo Milkiyaas 3:10-12 irraa argamu. Kennuudhaan eebbaa argamu. Waan lafaa irratti eebbifamu bokkaa yeroo isaatti argachuu nageenya naannoo fayyaa. Milkiyaas 3:10-12 maal jedha? Namni Waaqayyoon hin saamaa isin garuu na saamtu. Maaliin si saamnettanii immoo na gaafattu jedha. Isin aarsaa mana kootti nyaanni akka ta'uufi aarsaa qabattanii dhufu. Hangafa midhaan keessanii horii keessanii hin fiddan. Kurnaffaa naaf hin laattan. Kanaaf abaaramtaniittu. Mi'a irraa jalqabaateedha. Waan qabdan irraa gara mana kootti fidaati. Itti sabantii Waaqaa banee yoon isin eebbisuudhaaf adde qoraana ilaalaa. Ani immoo dhukkuba daddarbaa isinirraan kaasaa. Waan nama balleessu isinirraan deebisaa. Horiin dallaa keessan keessa guutti. Eebba gurguddaa 10 dubbata achirraa. Milkiyaas 3:10-12 irraa. Kennuuf wanti bu'uura ta'e waan 3 tokko amanamummaa, lammaffaa Waaqayyoon sodaachuu, sadaffaan arjaa ta'uudha. Egaa eessatti kennina? Eessatti kennina? Iddoo tokkotti laftetti kennina. Eessa? Waldaa kiristiyaanaa itti miseensa taanee jirrutti ilaalu. Afaana jirtu kitaaba qulqulluu dubbata kan macaafa seera ba'uu boqonnaa macaafa seera keessa deebii boqonnaa 14:22 irraa eegalee keessa deebii Milkiyaas 3:12 eegalee ilaalladhaa. Waldaatti miseensa taanee jirutti ilaalu kennaa kenna. Namoonni tokko biyya dhufanitti ergu. Anoo biyyan itti amantii sannaa baradheettiin ergaa eegu. Hin ta'u jedhanani waldaa keenya. Gurbaan tokko gara 200 wayii nyaata miindaa. Kurnaffaa garuu fidu. Gaaf tokko biirootti gashadheen biriyoon ammaa ta'edhan iyyuu inni dha eessatti na xaatiin jedheeniin. Anoo biyyattan ergaa waldaa biyyaatu qabdu kaasii oolami jira. Asitti mucaa keessii cuumnee baranaa asitti mucaa keessii cuumnee asitti haati kee duutee naanni awwaalcha sii geggeessine ati immoo achitti ergitaan jedhe ani immoo maaliin nyaadhu indoo kurnaffaatti ergaa. Sirriman isinitti maa jedhamu dhaggeeffadhaa haqa isheen isinitti maa. Isa kennamu kanaan maaltu hojjetamu amma kaasaan oolu miindaa hojjettoota hojii waldaa kiristiyaanaa ergamsa wangeelaa mishineerii erguu mi'a waldaa kiristiyaanaa guutuu kanatu ittiin hojjetamu. Ati laattu taanaan hojjetaa waan nyaatu qabu mi'a waldaa waan ittiin guutuu qabu mishineerii erguun hin danda'amu bakka lallabaa banuun hin danda'amu. Ilaalaa haqa isheen isinitti maa nama dhugaa wangeelaa lallabuudha. Namoonni tokko biyya lafa baadiyyaa lafa dhufanitti ergu. Naan ajajaniidha malee dhuguma wangeelaadhaan iyyuu miti mobaayil isaanii. Warri biyyaa naan ajajanii. Inni kaanoo maal godha inni kaan immoo
tajaajilaa maa kenna. Kunis hojii wangeelaa ta'ee tajaajilaa dha kenna cufaatti. Ilaa kurnaffaa wayii dabalatee kottuu naa kana harkarra kaa ergaa dabarsaa fi manumatti tajaajilaa dha kenna. Inni kaanoo anoo gooftaa fadda bahee raadiyoo fi masaatii albaasa. Inni kaan immoo hiyyeessaa kenna. Hiyyeessaa kenna inni kaan immoo. Kurnaffaan hiyyeessaafis hin kennamu. Tajaajilaan dhuunfaadhaafis hin kennamu. Nama dhuunfaafis hin kennamu. Ofiis hin nyaatamu. Waldaatti miseensa ta'anii jiranitti kennu kurnaffaa. Waldaa ministiriittis hin kennamu. Warra TV'tiifis hin kennamu. Warri kaan lafa TV'tti geessu ittiin TV irratti dhugaa ba'u mul'achuudhaaf. Iddoo gara garaatti kenna ganan keessa lafeen dubbadhu nan dhaaba. Kennaa jaalalaayi warra biyyaafis kennuu dandeessu. Warra ministiriifis kennuu dandeessu. Tajaajilaa ergaa isinii dabarsuufis kennuu dandeessu. Kennaa jaalalaa. Kurnaffaan garuu kan waldaati. Waldaatti kennama. Kaasharii waldaatti kennama. Waldaatu ittiin hojii wangeelaa hojjeta. Waldaan waan barbaadde ittiin hojjetti. Iddoo tokko tokko immoo birrii wayii inni bira jiraatti nanii eela bakka afaan dhufe ittiin konferensii isinii godhaa. Simiti kan konferensii godhu. Konferensii kan godhu hojjettoota waldaa jaarsa waldaati. Hojjetaa waldaa jaarsa waldaati. Ati birrii bin isaan akka barbaadanitti ittiin hojjetani. Nafaana jirtu. Natti hartuu laata. Naan eebbisu waaqe. Amma tun seetame fadhe nama baay'ee raayyaa isaan immoo kadhatu. Ani immoo waarii boodan irraa fadha keessa. Dhaabee gooftaan isin haa eebbisu. Ameen jettani. Ni warra keessan ameen jedha. Maal isiniin jechuu barbaadeeni? Ani nama seetanii fa ture isiniin jechuu miti. Hojii koo isuma naan bulee ga'e. Kanaaf seetanni yoo dhukkubsataan fayyuu dinqii miti dinqii Yesuus du'aa ka'uudha lafa dhaquutti kana ni maal. Garuu maal isiniin jechuu barbaadeen? Afuurri qulqulluu waamne keessa kaayifan isinitti maayira malee kadhannaan hin barbaachisu jechuu miti jechuu kooti. So asuma irratti dhaabaa ganama kana Waaqayyoo kallattii milkaa'inaa nutti argisiisaa jira. Karaan milkaa'inaa maalidha? Tokko na dhaga'i jedhe. Lammaffaa naaf hojjedhu. Inni sadaffaan ofii kee hojjedhuudha. Hojjedhuudha hojii. Karaa milkaa'inaa tokko Waaqayyoon dhaga'u. Lammaffaa Waaqayyoof hojjechuudha. Sadaffaan hojjechuudha ofii dhimma ofiif karoora baasanii mul'ata qindeeffatanii isa keessa illee dubbadhu. Asuma irratti dhaaba. Waaqayyoon dhaga'a isaafis hojjechaa ulfina isa caalutti akka darbinu Waaqayyoon waa gargaara. Ni warri dhageessan ameen jedhaa. Warri mana kiraa itti galtanii hojii Waaqayyoo hojjedhaa Waaqayyoo mana isinii ijaara. Warri mana tokko qabdanii hojii Waaqayyoo hojjedhaa Waaqayyoo gamoo isinii laata. Eeyyee warri barattanii qabxii qabdanii hojii Waaqayyoo hojjedhaan keessa Waaqayyoon hojjeta. Namoota hojii Waaqayyoo hojjetanii milkaa'an nama 24 qabadheera amma sooftii kompiitaa isinii kenna dubbifachuu dandeessu. Warra qabeenya Waaqayyoo isaaniif kenneen waan namaa hojjetanii adabamanis qabadheen jiraan tooraan qindeessa hundumaa barsiisa koo kitaaba shiif keeraa jedhu irraa hin argattu kana. Isinitti dubbadhu keessa lixee hojii Waaqayyoo hojjetu Waaqayyo tiikee hojjeta. Namooti baay'een eebbifamanii lafa qabatanii dagaaganiiru. Nurratti hin jalqabu Waaqayyo warra hojii isaa hojjetan abaaru. Akkuma Milkiyaas boqonnaa 10 irratti caafamee jiru. Gaafa mana isaa ijaarru Waaqayyo mana keenya ijaara. Hir'uuf qaawwa mana Waaqayyoof yoo dhaaban Waaqayyo hir'uuf qaawwa jireenya keenyaaf dhaabata. Haagee boqonnaa 1 irratti immoo akka jedhu ni har'aa'edha. Kana dura mana kootti qabeenya fiduu hiddanii abaaramtanii turtan dhukkubaan iitoodhaan isin dha'een ture. Har'a garuu jedhe hundee mana qulqullummaa koo kaa'edha. Guyyatti immoo garaatti qabadhaa'edha. Eebba danuun isin irratti dhangalaasaa'edha. Warri eebbifamuu barbaaddan har'a mana Waaqayyoo fiixadhaa. Nafaana jirtu? Gooftaan sagalee isaa dhufa eebbisu. Qeesina keedhani rakkoo